Akkamitti nagaa keessanii viidiyoo kanaan waan seeving kan jedhu ilaallaa jechuudha. Seevingiin maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Seevingii duratti manii yookaan maallaqa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Tokko maallaqni medium of exchangeidha. Maallaqa gaafa jennu wanta ittiin wal jijjiirraadhaaf giddu galeessa kan ta'edha jechuudha. Maal yoo ta'u giddu galeessa ta'uu danda'a taanaan gaafa akkas jennu fakkeenyaaf bakka tokko dhaqxanii jechuudha. Waan tokko bituu yoo barbaaddanii maallaqa sana kaffaltu jechuudha. Bakka bifattiin peementii yookaan kaffaltiin kan ittiin gaggeeffamudha jechuudha. Waan tokko yoo bitachuu barbaaddanii mana kennituuf miti yookaan immoo konkolaataa keessan kennituuf miti yookaan immoo uffata keessan kennitu miti. Maal keessan kennitu jechuudha maallaqa keenya kennina jechuudha. Okay? Kanaafuu wanti medium of exchange yookiin immoo kaffaltii raawwachuudhaaf kan nu mijatudha jechuudha. Amma durdurii kanaan dur jechuudha yeroo qaroominni akka irraa kan hin taane namoonni baay'een jechuudha akka maallaqaatti ashaboo fa'aa fayyadamu jechuudha. Jechuun ashaboo kana fudhatanii meeshaa barbaadan tokkotti hin bitatu jechuudha. Ashaboo kanaan iyyuu waan tokko bitatu namni suni fakkeenyaaf uffata namni bitachuu barbaade tokko ashaboo sana kennee fi uffata harkaa fudhatu jechuudha. Bakka waan akkasii jechuudha. Kanaaf iyyuu maallaqa jechuun medium of exchange gaafa jennu kan nu ittiin peementii yookaan kaffaltii ittiin raawwachuu dandeenyudha jechuudha. Yookaan inni kan biraan maallaqni ammas store of value jechuudha. Kuusuudhaafis kan mijataa ta'edha jechuudha. Gaafa akkas jennu namni tokko jechuudha koornii yookaan boqqolloo qabaa jenna. Boqqolloo kumtaala 5 lafa kaa'urraa maal kuusutu caala jechuudha maallaqa kuufachuutu isaaf caala jechuudha. Yookaan boqqolloo kana gara maallaqaatti deebisee kuusutu isaaf caala jechuudha. Maaliif boqqolloon kuni yeroo gabaabaa keessatti baduu danda'a waan ta'eef maallaqni garuu amma tokko baay'ee ta'uu baatullee amma tokko kuusuudhaaf yookaan store value'dhaaf mijataadha jechuudha. Inni kan biraan unit of account'idha maallaqa gaafa jennu jechuudha. Unit of account'idha gaafa jennu immoo maal jechuudha? Ilaalaa fakkeenyaaf amma kompiitara tokkoo fi bilbila tokko kun kompiitara tokko jenna. Kanaan immoo bilbila tokko jenna. Bilbilli kunii fi kompiitarri kuni maaliin safarra? Gatiin isaanii maallaqa kamtu keessaa caala jechuudhaaf kompiitarri isa kanaan birrii 10,000 jenna. Inni kuni birrii 10,000 jechuudha. Okay. Inni kun ammoo bilbilli kun immoo 5,000 jennu. Yoo bilbilli kun 5,000 ta'e kamtu caala? Isa kompiitaraa kana caala. Akkamittiin caaluu isaa barree maaliin safarree maallaqaan jechuudha. Kanaafiyyuu unit of account'idha. Safaruudhaaf kan mijatu wantoota waliin dorgomsiisuudhaaf inni kun maallaqni isaa maana inni kun maallaqni isaa kana ijaa ta'ee fi kan isa kana caala jennee wantoota tokkos akka safartuutti kan fayyadudha jechuudha. Akka safartuutti kan nu fayyadudha jechuudha. As keessatti egaa kan nuyi kuusnu maalidha yookaan kan nuyi seef goonu kan nuti qusannu maalidha jechuudha maallaqadha jechuudha. Qusachuudhaaf kan mijatu maallaqa ijaa ta'eefiyyuu waa'ee maallaqaa kaasnee jechuudha. Okay, amma immoo seevingiidha qusannoodha. Erga inniiti hin qusatama miti. Qusachuun maalidha? Qusachuun maallaqa kana fuunee lafa kaa'achuudha. Maallaqa kana walitti qabnee yeroo rakkootiif kaa'achuudha. Sababni maallaqa qusannuuf maali? Reason of saving jechuudha. Reason of saving money maallaqa maaliif qusanna? Maaliifiyyuu qusanna tokko emergency funding nu mudachuu danda'a. Gaafa jennu wanti akka hatattamaa nu mudachuu danda'a. Kana keessaa fakkeenyaaf disease dhukkuboonni garaagaraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko dhukkuba itti yaadeen dhukkubsatu jechuudha. Dhukkuba ijaatti yaadeen dhukkubsamnee diqqa dhukkubsatama. Diqqa yeroo dhukkubsatutti maal godha jechuudha maallaqa kanaan durii qabu sanutti fayyadama jechuudha. Kanaafiyyuu saving money kanaaf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Sababa nuti inni godhuu keessaa inni tokkodha jechuudha. Inni kan biraan new car konkolaataa bitachuu namni tokko maallaqa qusate jechuudha. Maallaqa isaa qusatee konkolaataa bitata jechuudha ittiin. Vaakeshiniidha boqonnaa garaagaraatiif. Maximize interest rate wal kaasuudhaaf gaafa jennu amma fakkeenyaaf mana baankiitti ilaalle kuni keessanii birrii 2,000 qabdu jennu achi jechuudha. Achi birrii 2,000 qabdu jenna. Birrii 2,000 kanatti deebisanii birrii biraa wootti dabaltu ta'e jechuudha. Amma birriin kun isinii dhaltu birrii ji'a tokkotti birrii 100 isinii dhaltee jennu jechuudha. 2,000 kun jechuudha. Amma akka birriin 500 isinii dhamu yoo barbaaddanii 2,000 kan akkasii kana maalitti dabaluu qabdu? Arfansaatti dabaluu qabdu jechuudha. Kana jechuun birrii meeqa naannoo birrii 8,000 meeqaatti dabaluu qabdu jechuudha. Birrii 8,000 gaafatti dabaltanii jettan maal ta'a? Birrii 500 isinii dhala jechuudha itti dabale. Kanaafiyyuu amma inni ittiin namaa dhaluu kana wal kaasuudhaafis maallaqa qusachuu danda'u jechuudha namoonni. Inni kan biraa retirement yeroo tokko namoonni retirement yookiin immoo soorama yeroo ba'an namoonni gaafa soorama ba'anu hin dhageenya. Garuu soorama kan isaan ba'an namoonni miindaa isaanii gaafa isaan miindaa isaanii sana nyaatan miindaa isaanii sanarraa ol kaa'amuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf miindaan isaa birrii 10,000 ta'uu danda'a. Amma birrii 10,000 nyaataa jennu jechuudha namni tokko ji'a tokkotti jechuudha. Birrii 10,000 kanarraa birriin 9,000 fi
9,500 achi ga'amaa fudhataa jiru namichi. Mindaan isaan dhugaasa 10,000. Garuu namichi yeroo hundayyuu meeqa fudhata? Birrii 9,500 fudhata. 500 ishee nafte kun maaliif fayyaddi? 500 ishee kana maal godha? Yeroo dadhabbii isaatiif bor gaafa hojii hin dandeenye sanaaf walitti qabamtee bifa miindaatiin deebisee hin kennamtiif jechuudha. Ritaayiramentii yeroo inni akkasiiti jechuudha. Inni kan biraa edukeeshiniidhaaf namoonni maallaqa ni qusatu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko digirii isaa baratee ka'ee maasterii hojjechuudhaaf wanta digirii argate sana maallaqa sana walitti qabatee gaafa maasterii ittiin hojjechuudha akkas godha jechuudha. Namni tokko maasterii qaba yoo ta'e PhD isaa ittiin hojjechuudhaaf dirqama maallaqni isa barbaachisa jechuudha. Maallaqa sana walitti qabata jechuudha. Kuufata jechuudha maallaqni. Bifa kanaan edukeeshiniidhaaf wantoota kanaaf sababni kun sababoota maallaqa kuufannu keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan saving institution amma gaa maallaqa akka qusannu barreerraa maaliif akka qusannu barreerraa maallaqa jechuun maal akka ta'e nuu galeera erga maallaqni maal akka ta'e maaliif akka qusannuu fi kana hubannee booda eessattidha immoo dhaabbilee akkamii keessatti maallaqa kana qusachuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Saving institution jechuun isa kanadha jechuudha. Saving institution inni kan commercial baankiidha. Baankiiwwan keessatti ni qusanna jechuudha. Baankiiwwan beekamaadha jechuudha. Baankiiwwan akkuma beekamu ni kan mootummaa ta'uu danda'u public yookaan immoo kan hawaasaa yookaan kan mootummaa kan jedhamu baankiiwwan kanaan oongaraman yookaan kanaan kan dhuunfataman jiru jechuudha. Fi baankiiwwan nama dhuunfaan qabus jira jechuudha. Baankii kanarratti qusatama jechuudha. Inni kan biraa saving and loan associationidha jechuudha. Waldaadhaan namoonni walii galanii gaafa qusatan jechuudha. Inni kan biraa credit unionidha. Bifa kanaan yookaan dhaabbilee kana keessatti maallaqa kana qusachuu dandeenya jechuudha. Har'aaf dhugaa viidiyoo kana yoo isin tole laayik godhaa. Hiriyoota keessan immoo sheer godhaa. Kanneen maatiin taane immoo yoo subscribe gootan baay'ee gaariidha. Har'aaf dhugaa nagaatti.